Warshaan daabboo shaggar magaalaa Finfinneetti ijaarsa jiru kun Afrikaa irratti kan jalqabaati. Lafa kaaree meetira 41 irra qubatee warshaa daakuu iddoo daabboon itti tolfamu giddugala gurgurtaaf konkolaattota daabboo dhiyeessan qaba. Guyyaattis daabboo miliyoona 1.6 tolchee dhiyeessa. Warshaan kun hojiin isaa harka 95 ol akka ga'ee fi amma humni diriiraa fi akka jiru hojii gaggeessaan piroojeektii kana Ba'imnet Gaashaw himan. ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳሳቢነት ለክብሩ ከንቲባችን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይህንን መሬት ተዘጋጅቶ የድርጅታችን ዋና ሊቀመንበር ክቡር ሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አሙዲ መልካም ፈቃድ ሙሉ በሙሉ ወጪውን በመሸፈን ሁበቺሳ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድን ከበጀሞ ከንቲባ ታከለ ኡማን ለፍት ቆጳይ ዱረታን ዳበተ ኬኛ ሼክ መሐመድ አሊ አሙዲን አየመማ ተኡን ባሲሳ ደንዳኒ አሲቲ ዱጎሜ ጅራ Warshichi yeroo xumuramu dargaggoota 20 oliif carraa hojii uumam hojjettoonni ijaarsaa achi keessa hojjetan dubbifne tokkos carraa hojii uumuu keessatti piroojeektiin kun ga'ee olaanaa gumaachuu isaa ibsan. Ijoollee iddoo kana jiranis karaa biraatti dhufanis nama baay'eedhaaf hojiin uumame. Haraama xumurarra deemaa jiraaf namni xinnoo hirrataa jira malee duraan nama baay'ee. በስራ እድል ደረጃ እንደዚህ አይነት በፍጥነትና በብዛት ከተሰሩ ፕሮጀክቶች በአገር በቀል ኮንትራክተርና በአገር ውስጥ ሰዎች የመጀመሪያው ነው ማለት ይቻላል። ፕሮጀክቲን ሰፊሳን ሐላ አከናን ሆጀተሜ ኢሰ ጀልቀባቲ ፕሮጀክቶኒ ሰፊሶን አከናን ሆጀተመን ካምፓኖታ አላን ቱረን ኩን ገሩ ዳበተ ኢጃርሳ ብየ ኬሳን ሆጀተሜ ኩንሞ ሁምኒ ገመ ከናን ጅሩ ጉደቹ ሙልሳ ጨራው ጂን ወልቀባቴ ኢጃርሳ ሳረቲ ነሞታ 800 hanga 1,000 ta'an kan hirmaachise ture. Kantiba Itiyaanan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan piroojeektoonni akkanaa jiraattotaa fi akka guddaa akka qaban himan. Piroojeektoonni akka daabboo akka zayitaa piroojeektoonni amma dura sii kaasisu kun bal'inaan jalqabuun keenya magaalaa kana jijjiiruudha magaalaa kana ceesisuudha haaromsi biyya keenya keessa galte dinagdeedhaan hin ceena jedhamee jira hawaasummaadhaan biyya keenya sadarkaa olaanaatti ceesifna jennee jirra as keessatti dargaggoon hojii argachuu irra jiraata jennee jirra harmeewwan haadholiin hojii argachuu irra jiraata jennee jirra kun egaa walitti hidhamee gama dinagdeetiin hiika guddaa qaba hawaasummaan hiika guddaa qaba kun molii hidhamee hojii dinagdee magaalaa kana ceesisuu biyya keenya ceesisuu gara sira biyyi keenya gara kamitti akka deemtu kan barbaadaa jiru biyyi keenya biyyoota namma hundi keenya hawwatu biyyoota dinagdeen isaanii guddate biyyoota hawaasummaan isaanii cime ijaarame biyya irratti beekamtu bareedu ijaaruudha kun walitti hidhamee magaalaa keenya sadarkaa sanatti akka inni fidu kanaafi piroojeektii jalqabni hundumti isaa kanaaf galtee bu'aa ta'a jechuudha.